Ani dubbachuun maal fayyada jettee dogoggora bira hin darbin. Jechi gaariin kennaa namaaf caalti. Jecha gaarii dubbadhu. Kennaan fedhe barcuma keerraa si kaasuu hin danda'u. Jechi gaariin garuu abdiitti si kakaasa. Abdii sitti horaa akka inni kaayyootti si kakaasuu hin dagatin. Abdii kee fuulduraaf jabaadhu. Gorsi gaariidha, dhaggeeffadhu. Jiruun siif qajeelti. Daandii sitti mul'isa. Obsa siif kenna. Daandii sitti agarsiisa. Ashama harka fuunee hordoftoota warqiitu biyya keessa fi biyya alaa teessanii kan hordoftan maraaf nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti. Galannii fi ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Isinis nagaa fayyaa akka taatan abdii guutuu waaqayyoo irraa qaba. Tole guyyaa irraa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Baga nagaan eedan isin jechuun jaaladha. Walirraa bubbullee jirra, tutturree jirra. Egaa haala yerootii wal qabateeti jechuudha. Kanan ture, kanan badesi. Dhiifaman isiniin jechuu jaaladha. Gamanumaan gara viidiyootti isin ceesisa. Gara viidiyootti osoo hin ceeniin duratti like share gochuu hin dagatinaadha. Haga har'aa like share gochuun kan na jajjabeessaa turtan hedduu galatoomaa eebbifamaa isiniin jedha. Tole egaa viidiyoon guyyaa har'aa wanta haaraa miti jechuudha. Yeroo darbe Jamaal Tube irratti viidiyoo dalagee jira jechuudha. Egaa warreen koomentii jalatti yaada adda addaa barreessitanillee ni jirtu. Warri piraankiidha jettanii barreessaa jirtanillee ni jirtu jechuudha. Egaa warreen piraankiidha jettanii fudhattan jechuudha. Akkuma beekamu dhugaarratti hundaa'eeti malee piraankii hojjedheeti miti jechuudha. Gama biraatiin warreen yaada adda addaa babal'inaan babarreessitan hedduu galatoomaa isin jechuun jaaladha. Egaa viidiyoo kana ammas deebi'ee dalaguu kan na taasise Jamaal jechuudha. Lammaffaa deebi'ee narratti waan inni hojjeteef anis deebi'ee hojjedhe jechuudha. Yaada inni dubbate irratti xiqqoo yaada kennachuu barbaadetti malee hojjechuu barbaadetti miti jechuudha. Egaa namni wal dhabe soddaa fi soddaadha jedhu mitire. Haa ta'u malee viidiyoo sanii wal qabatee jecha inni jedhe tokkotu xiqqoo garaana nyaatetti jechuudha. Kanan hojjechuu deebi'ee dhufe malee waa biraa miti jechuudha. Haa ta'u malee namni kamiyyuu wal jaalatasi gargar ni baasi. Kun wanta haaraa miti, rakkoo hin qabu. Egaa yeroodhaaf nama dhiphisaa, yeroodhaaf namatti fakkaata, yeroodhaaf nama cinqa malee yoo bubbulee jedhetti wantu hin dabarre hin jiru, ni darba jechuudha. Egaa hireen qooda rabbiiti waan ta'eef kan rabbi namaa qoodu wajjin jiraatu kan nu jenne yookiin kan nu filanne osoo hin ta'in ilmi namaa kamiyyuu ofiisaatii osoo filatiin bakka waaqayyoon nama kaa'edha kan taa'u waan ta'eef rakkoo tokkollee hin qabun jedha. Inni biraa asirratti viidiyoo inni narratti dalage irratti dhaggeeffadheen ture jechuudha. Maal jedhee dubbate wanti dubbisuuf na kakaasillee jibba kootiif yookiin akka namoonni asirra jiran yookiin hordoftoonni koo akka ilaalcha badaanaaf qabaataniif viidiyoo akkasitti ol baastee hiccitii keessaa naasofne ol baaste naan jedhe jechuudha. Egaa viidiyoon sun ani ol baasee kanan dalagee ilaalcha badaa eenyumtuu isaaf hin qabaatu. Kun immoo namni wal jaalatu tokko jechuudha. Dhugaarratti hundaa'anii eenyumtiyyuu yoo wal jaalate bakka barbaadetti yoo wal baase shakkii tokko malee wanti nama sodaachisu tokko hin jiru jechuudha. Inni guddaan dhugaarratti hundaa'anii wal jaalachuudha malee ebalummaan laan jedha, ebalummaaf akkas naan jedha. Inni jedhu gaafa sobdee fi gaafa hatte qofadha jechuudha. Jaalalti immoo anaa fi Jamaal qofa irratti miti jechuudha. Kan maddee jaalalli duruma jira, kenna uumamaan jirudha waan ta'eef nu qofaa miti immoo kan wal jaalatee gargar beesii yookiin kan wal jaalatee itti fufis jechuudha. Kuni wanta salphina siin qabu na salphiste jedhee kun salphina miti jechuudha. Maaliif namni nama jaalatu iddoo barbaadetti akka barbaadetti haasaa jechuudha. Ammas taanaan Jamaal waan jaaladhuuf ol baasee dubbadhe malee osoo hin jibbateeti tasumallee waa'ee isaa haasa'uu barbaadu ture jechuudha. Garuu nama jaalatutu yeroo baay'ee waan namaa dubbataa, yeroo baay'ee waan nama sanaa kaasa malee namni nama jibbu hin dubbatu jechuudha. Kanaaf Jamaal ilaalcha akkasii si qabaadhee yookiin namoonni akkasii jibbaniif yookiin namoonni ilaalcha badaa akkasii qabaataniif osoo hin ta'in sababa bilookii na keessa fi sababa maaliif kan jedhu. Inni biraa immoo namoonni biraa ammallarraa baratu
kan jedhu tokko yaadeeti jechuudha. Jaalalli sooshaal miidiyaa irraan dhufe maal fakkaata kan jedhudha jechuudha. Egaa anillee wanta hin beekne itti seenee arge kana namoonni biraatillee itti seenanii gaafa argan duraa fi duuba osoo hin ilaalin itti adeemu laata kan jedhu tokko maal asirraa baratu kan jedhu tokko malee iccitii kan jedhamu waan salphinaa hojjannee miti wal jaalanne malee. Kanaaf kun iccitii miti jechuudha. Si jaalachuun koo immoo iccitii miti. Maaf dhoksatti maaf asi jaaladhe haa ta'u sirriidha. Yeroo duraatii fi keessaa naasofne du'a dhoksitee awwaala eessan naqxaa jedhu mitiiree yeroo mammaa kan. Kanaaf immoo nutis wal jaalannee dhoksinee eessanuyyuu hin geenyu. Namni kara fuulduraa jireenya wajjin jiraannaa wajjiniin jireenya horanna wajjiniin jireenyatti seenna namni jedhe dhokseetis eessa wal ga'a ergunuu waliin ga'u jechuudha. Kun immoo wal dhoksuu jechuun jaalala dhugaa natti hin fakkaatu kan sobaati malee. Kanaaf haga har'aa Jamaal atis jaalala sobaan na wajjiniin haasaa turte jechuudha. Kanaaf na salphiste jettee dubbatte jechuudha. Kan na dubbise isa kana jechuudha. Egaa yoon dogoggore dhiifama, ol baasuu kiyya dhiifama. Ani kanan ol baasee dubbadhe ammas jaalala dhugaa waan si qabuufi malee jaalala sobaa si qabaadhe miti. Ati garuu jaalala sobaa waan of keessaa qabduuf maaf ol baaste jettee akkasitti dhaga'ame malee osoo jaalala dhugaa naaf qabaatte ta'e itti gammadda ture. Kanaaf ammas taanan jechuudha. Ati na jibbiteefis sin jibbu. Irra deddeebi'ee wanti himu jechuudha. Ati na jaalatteefis sin jaaladhu. Gini waan hedduu wajjin haasofnee jirra. Waan hedduu waan ulfaataa waa baay'ee wajjin haasofnee jirra. Karaa dheeraa wajjin qaxxaamurree jirra. Galata Rabbii garuu warra yeroo gabaabduu keessatti waan hedduu sirraa baradhe jechuudha. Karaa fuulduraatii fi barumsa guddaa akkanaa ta'ullee abdii guddaan qaba. Tasumallee wanta akkana naquun nama lammataa jedhee hin yaadu. Waan biraa wanti siin jedhu hin jiru. Kanaaf akkasitti fudhati siin jechuu barbaadeeti jechuudha. Asirraa kanaan dubbachuu barbaadu akkasitti fudhati siin jechuu barbaade. Maaliif ilaalcha badaa akka namni naa qabaatuuf kan jetteef jechuudha. Ani ilaalcha badaa siif hin qabu yoomiyyuu. Namni kamiyyuu immoo wal jaalata si gargar ni baas jechuudha. Kun dhoksaa miti. Ani hin dhoksu maaliif har'a si dhoksee borocha si dhaquuf si dhoksa. Namoonni baay'een jaalala sobaatiin warri deemanii karuma keessatti haasa'u garuu garaaraatti baasanii too gaafa dubbatame hin dheekkamu jechuudha. Kuni soba ta'uusaa sirriitti ibsaa jechuudha. Kanaaf waan akkanaatirraa Rabbi namaa eegu malee tasuma anuyyuu bagan viidiyoo san hojjedhe. Kanas siin jedha. Wanta biraa homaa siin hin jedhu kana caalaa qalbii koo na cabsitee jirta. Si'achitti garuu wanta akka kanaa nama muddatallee jedhee tasa hin yaadu. Galatoomsiin jechuun barbaada. Asumaan ammas dhaamsa siif qabu. Baay'ee si jaaladha, baay'ee si kabaja. Hammeenya kee dhaga'uu hin barbaadu. Tasumallee jechuudha waan nama gaarramu. Maaliif as ilaalcha badaadha na qabaatteedhaaf ani ilaalcha badaa siif hin qabaadhu. Innaa kana waan hundaafiyyuu galatoom siin jechuu barbaade jechuudha. Galatoom siin jechuun barbaada. Inni biraa dhaamsi ani qabu warreen akka koo social media kanarra jaalatanii dogoggortan yoo jiraatan yookiin jaalatanii warri qabdan yookiin immoo jaalatanii warri dhabdan ergaa qabdan komentii jalatti naa barreessaa waan na bohaarsuu danda'u. Maaliif dhugaa dubbachuuf ta'e social media kanarraa irree na fageessee jira. Namatti illee haasaa hin jiru. Waan hedduudha nama miidhamaa jira jechuudha. Kanaaf gorsa naa qabaattan obboloota koo naa barreessaa komentii jalatti haga dandeessan jechuudha.
jiru. Ammas ijoollee baay'een isaanii viidiyoo hin gaddaa jalatti koomentii adda addaa warri barreessan jechuudha. Annaa isarraa barumsa gidduu argadhee jira. Viidiyoo san jala koomentii yoon dubbise dhugaa anallee garaan kun jabaatee jechuudha. Nan obsas natti fakkaanne, nan dandaas natti fakkaanne. Garuu gaafa viidiyoo san laalu koomentii as jala ijoollee baay'een isaanii kan barreessanii jiru jechuudha. Yaada garaagaraa, yaada nama jajjabeessuu danda'u jechuudha. Hedduu naa galatoomadha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Hedduun keessan immoo koomentii barreessitan piraankiidha jettan jechuudha. Jaalala keessa piraankiin hin jiru. Jaalalli waan dhugaa irratti hundaa'edha jechuudha. Namni jaalalaan hin qabamnes hin jiru. Namni jaalatee dhabees hin jiru. Namni immoo jaalachuudhaaf akka kootti karoorfates hin dhabamu waan ta'eef akkasitti fudhatinaadha. Hin dogoggorinaa isiniin jechuun barbaada. Asumaan dhaamsi kiyyaana. Yoo yaada qabaattan koomentii jalatti naa barreessadha. Bakka dogoggorettis dogoggora koo naa sirreessadha. Deebi'eetillee dalaguu barbaadetti miti, garuu kan deebisee na dalagsiise viidiyoon deebi'ee narratti dalagee irratti jechuun xiqqoo ishiin nan aare jechuudha. Kanaaf egaa ilmi namaa hin jaalatas hin dhabas waan ta'eef kun immoo rakkoo hin qabu. Warri yaada bareedaa barreessitanis, warri hundi keessaniyyuu warri laayik sheerii naa gootu na jajjabeessitanis hedduu galatoomadha. Hedduu isaan isin jaaladha, isinan kabaja. Turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u. Yaadni koonarraa kanuma fakkaata. Aga viidiyoo biraachi walitti deebinutti turtii gaariin isiniif hawwa. Bakka jirtanitti waaqayyoon isin waliin haa ta'u isinin jechuun jaaladha. Yaadni koo kanuma.